بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم مشاهدينا الكرام. أكم جرتن الرجاء شيء منك يبرع في ديما شيء أمين إبرو الرشيء منك يبرع دكا موادرة قدو تبولتن جرا شيء أمين دبالة ديما فردا لفن أكم جرتن شيء أمين إبروغا علماء كينيا تجرا أرنتني ساين أركا الحمد لله رب العالمين ربي بيتنتي تنكو ديماس إسان إجاول نغرسيسي عمري دان ترسيسي الله قادر قادر ما ساتين الحمد لله. علماء جالتشون علماء كبجون الله كبجودا في رسول جالتشون علماء يروجن نما الشيخ وغاجن كان ريد ريفتي في كان كوفيا كايتي هند شيخ يوكان علماء انجام يوكان استاذ انجام جولين تينا وما ريد ريفتي هند كوفيا كايتي هند علماء كينيا جنين لا علماء من كلا يتنر كمتو علماء من شيخ من كلا يتنر كمتو نمو مهون دكاري دا ريفتي علماء جينان شيخ جينان أستاذ جينان أبا رب الركايسين ثم ملتو دك أبدين ملتو كبنسان ملتون ثاني هون وجيدا jechi sani gara hujjitti jijjirame kan mirkanaa'u yoo ta'e qofa malee areeda dheereeffate areenni maal godha kofiyyaan maal godha kofiyyaan ustaaza naman gootu lamaayi naman gootu imaamanni areen kana naman godhu kanaaf nama margita dhuun dawlaawaayi sheekan jiinka waan akkanaatis dhiisa areeda hun oraapparree hundinuma qaba kanaaf gabricha dhokota durriyyee fakkaatu كانوا قالت درية فكات قالوا علماء كبر ربي لك ستسبي كبي فاون دت وجهته قبل تبقس فدسيني وجهته كرك على ما قفص قدي إبادان سامته وقع إبا ميغا تراكي بلوك أبنى جي رب ما تجي لو كتا قبل لو كتا اللهم قفتين بيكم kanati salalte beekun dandeenye osoo kana ta'uu baate nabiyyi Muusaa anbiyaa guddaa kalaamullah sayyidina kadar gabricha nagay rabbii deemu miskintichaan isan fattanu ture beekumsa irra gannaqee naatu beekanni jennaan akka inni hin beeyne kadariin isan garsiisu ture kadar waan Muusaa biratti haraami bare halal godheetti garsiise rabbii kiyyaatu halal godheeti haraamis ka godhe isaatu maaltu si galche jeeni ba kanaaf making fi mixing tokko miti bocoluu fi bulbuluun tokko miti sadi dhuubuu fi bulbuluun tokko miti yoo dhuubde dhuubi yoo bulbulte bulbulu jechuu kiyya kalee fi kaleenis tokko miti hiikni isaa afaan oromoo haasa'uu barii hoggaa haasa'utummaas beekumsaan haasa'uu barii namoonni yeroo hunda olaantummaa fedhan an kiingani maali alamiira jedhan namoota gaxaantummaan itti dhagayaman negative psychology keessa jiran amiirri amiirummaa isaa beekaan amiira siin hin jedhu dhugumaan qaba waan san waan ta'eef ifiifirran kaayu understand me الدنيا أنتم فقودا عريفة يا رادته إسلام ما نرادو ما عريفة هودا لا أما مالين جيغا نما خنا نياتا وغانيات هم جتشا
afaan kee banaan nyaatini jaa kana saayinsii addunyaa kanatu sin jaa biiroo tokko keessatti hin qaxaramtu hojii tokko keessatti hin qaxaramtu yoo kana goote funyaan afaan hin kaayattu funyaan keessan keessoo harka na protokol amiti biiroo tokko keessa hin dandeessu nama biratti fudhataman qabaattuun kwaalitii akkaatti taatuu fi hoggaati amtu haaq jettee karaa irratti hin tuftu yookaan nama duratti hin tuftu kun beekumsa addunyaa kanaatti biyya faranjii tanaa si baasa yoo amala kanaa qabaatte yoo funyaan quba keessa yoo karaa irratti tufte qarshii kuma kafaltaa qarshii kuma 200 biyya teenya Ameerikatti isa sittees ma friend akka biyya teenyatti namni biyya teenyaa karaa irratti nyaachuun qaanfata karaa irratti fincaanuun qaanfatu shit beekumsaan qaree andargaggoo biyya tiyyaa akkanatti leenjisa protokoolaan si leenjisa dura biyya tiyyaattis kan maal leenjisa kwaaliitiidha wajjin saayibata nama biratti hin deeqifatin kalaas biiroo tokko keessa seenuu hin dandeessu biiroo tokko keessa qaxaramuu hin dandeessu isna protokol hin bareeddu protokol ta'e sinji lammata teenkis jechuu barii excuse me jechuu barii qulfii addunyaa kanatti sorry jechuu barii dhiifama jechuu barii galatoomi namaan jechuu barii Hanifi qot kun qadeera khiyyaati la sooressa guddaadha Hanif assalamu alaykum jalani السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hanifi yali khunis nazze yali dabasara fil kalala la qadeera khiyyaata kun naziye السلام عليكم. bareda lira la libo في شيء. لا لا خنا لا khunis qadeera khiyyaata himmi kana wa محاضرة يا جرفنا. umani kun indi protokola dargaggoon arkitantun bareedina isaanii gartanii Yolen an kule isan faru. Kanaf. Malin jemmas lamada. Sorry fi thank you fi excuse me beki. Kul fi ad-dunya tanati sinje. Ifama nama anjechu nama biro gada bart sorry wan takogasi godang galatwami. Jechu beku gabda. Waliti debi na muhadara da kaya. Angana khudamad